Akkam jirtu daawwattoota keenyaa har'a wanni inni isin daawwachiisuu barbaadu walla sitti argaa jirtan kun nyaata biyya keenyaa nyaata bareedaadha. Affaanii kan jedhamu yoo argitan subscribe gochuudhaan like gochuun comment gochuun affaaniin isin barsiisa yookaan immoo nyaata affaanii hojjechuuf hin deema. Biratti dabalatas immoo qoccocaan hojjechuu deema. Waan lama wal bira hojjechaa jira jechuudha. Tokko affaaniidha, tokko immoo qococaadha jechuudha. Qoccocaan yeroo hojjetamu kun akkuma argaa jirtan qaaraadha yookaan immoo qacceedha. Kun qaccee baay'ee gudduudha. Kun qullubbii diimaa qoricha maalitiin qoricha coronavirus. Kun zinjibila. Kun immoo maal jedhama? Kunis kiyaabu keessatti ta'eera. Beeku afaan keenya waan jedhamu biyya keenyatti I think yeroo gurguraadhe beekamaadha. Wannoo kana maqaa kan beeku kanas akkasittiin itti dabala jechuudha. So wanti amma hojjennu eegallaa jechuudha. Jalqaba maalirraa eegallee jettan kan miicnaa jechuudha. Bishaaniin yookaan immoo akkuma keessatti dhangalaa'amee keessa akkana goone kanaaf iyyuu nu fayyada. Kan akkasii goone sana booda kana waloota harkaan irra kukutaa kan deddeemoo albeedhaan irraa fuudhaa. Sini malee ijoolleen gara amma zamana lola karoonaa irra jirra. Warri loluu barbaadanii kottaa wajjin lollaa. Kana jedhanii miidhamee jira. Yeruma deebi'ee tan miidheessin agarsiisa malee. Egaa akkanatti egaa wanta kana qaaraa kana qorqaa jennaan biratti naannoo Harargeetti immoo qaccee jedhaniini kana akka jedhanii godhanii booda callisii nama hojjechaa jira. Amma immoo shunkurtaa kana fayyadamnaa jechuudha. Qulqullinaa qulqulleessinaa. Keessatti dhangalaafnee kan as keessa keenyaa qixxaa kana akka yeroo dheeraa turaan tokko jechuudha. Sagalee daqiiqaa kana gidduutti fixuu dandeessaa jechuudha. Yoo immoo baay'ee itti wantoota dursitee kan bishaan keessa tursiistee daree irraa baay'ee sina baree kana waan jechuun nama jechuudha. Argitanii kan ijaaruu qe'ee kanuma godhanii bishaanii irraa dhiqachaa
yeroo baay'ee albee waan gochuudha akkasii kanatti dabalatu jechuudha. Okeellee kun hiriyoonni keessin beekanii garuu bara amma koronaa vaayirasii kanaaf wal gargaaree nyaata kana koronaa vaayirasii kana loluudhaaf mishigii qabannee jirra jechuudha. Mishigii ala gadi ba'uun hin jiru. So kanumaaf waan kana irratti xiyyeeffannee kan gochaa jirra. Egaa argaa jirtan natti fakkaata. Agartanii akka namoota warra gaarii hojjisaan jiru keessumaan guuraa jira. Easy way jedhama. Namoonni walaqummaan waan beekumsaan walaqummaan akka waa beekus kun olaanaa. Argitanii akka hojjetu abbaa gadaa. Kan biyya keenya dur gaafa biyya ture ijoollee gaafa ture addaadha yeroo muramu natti yaada. Kana baay'ee namatti tola yeroo nyaata. Shaashaa jedhaa laalaa yeroo kana daawwattanii kaatan immediate yookaan immoo hatattamaan qoqqocaa kana nyaattanii afaanii piroosesii afaanii irra jira beeka afaaniidhaa fi qoqqocaa walitti hojjechuuf hin deema. Kanaafuu re'ee fakkaatu gaafa re'ee amma lamaan isaatti wal bira qabanii haala cagaluun nama danda'ama. Inni fannoo barbaada malee. Kan itti bumeeti.
akkas goone miti kana booda kophaatti naqannaa jechuudha. Baay'ee nama gubaa laala baay'ee xixinneessitan mura gurguddaa isinitti fakkaatina waan beeku isinitti fakkaatina walummaa waa beeka. Okay, kuni amma xiqqoo isaatti dabala kana baay'inatti dabala. Mana keenya keessa namoota adda addaa jira waan taaneef maaliif siifaniin tiyyee nyaatti anaaf yaatu manaa keenya nyaanna ijoollee warri kaan immoo amma kanatti baay'ee waan gubaan jaalatanii anyway siifanii qolqotaa kana hin nyaatti barsiisitan jira jechuudha. Maaliif akkuma akkaawuntii yeroo barsiiftetan barsiiseen akkaawuntii jechuutti haadha abbaa kiyyaa haati haadha kiyyaa lamaan isaanii ollaa turanii isaan marraan baradhe isaantu baay'ee wannoo kana hojjetan nyaata kana akkaawuntii jedhameenuu dhugaa dubbachuudha rabbi isaanii araaramu baay'ee jajjaboodha. Amma gaa kana wannoo goonaa jechuudha isin galee. Tuni gaafusee kennaani biyya keenyatti asitti biyya kanatti taayilaandotatu gurguraa taayilaandii baay'ee bitee jechuudha. Tuni harka ilma namaati. Maaliif this is Gaafuse.
Stephen. Argitanii kana kattan muree argitanii daaraa sirriitti this is qococa amma gaa kuni qococa jechuudha. Kana booda alaabaa Oromoo ta'e miti gaafame. Yeah, around Miami here. The thing is Alaba, Oromia. Okay? This is Kana, Yoroto Patina Mogulunja. So, Amaga Kanananda, machine Kaba, machine Enda. Can have you very YouTube channel here, subscribe Gurada. Share godada, like godada, comment godada, one beginun wala gudu, wala bersivdu, bi godada ni. Kalau mau zinjibila aku mau kita ni, bayar berapa kisah? Maliki wanna kas bodufi machine kan naga machine da kawan te baye ini papu on ko jaw jeto skeza tan naga amma kana skeza tan naga kun da to kon Kasuara ni dia, mumpu dah, kadang ni saya sudah, kuni ada hati, akasi tiga di kamera tu, sana boda. Hingga aja coba kuni asirra wanu rafa yada nuante afani rat fi yada nuante rafa na coba male ko tahu ni cara coba so bana video yang dah kita listan kan ko kabata kuni kurwala par ni tani wani fakat ya so amma kan nuwa mali ni kuni gama harga itani asirran tinanga machine la mafam frade mali vi to kono churjena Lalu di sini cuma kate, karena warna ini ya, cibola karena bana. Di sini cuma kate, akan bawa mana? Jangan mau kasih goreng, goreng, kasih goreng, karena wajib ini pas kayak sekian cukup. Intinya, ama karena kasih
booda maashinii guddaa kanaan argitanii as keessatti immoo kanaan dabalee sirriitti daakee akka garaacha keenya miinatti ilkaan keenya hin dadhabsiifnetti liqimsi zimbileesh liqimsi bichaa goona jechuudha. Kuni this is qolqoca. Halatanii namni mana koo dhufuu barbaadan yeroo dhuftan kanan sirreessaa qolqocaa jedhama. Suni garee yaa amma maalitti deemaa jirra? Steeppiin qolqocaa dhumeera affaanitti deemaa jirra jechuudha. Now steeppiin keenya kan maalii ta'a? Kan amma nyaata hojjechuu nyaata nyaannaa jechuudha. Qolqocaa nyaannaa waan afaan nyaannaa. Amma gaalaadhaadha. Kana akkasitiin keessa buufnaa. Haadha ishee warri lakkoofsa sagaltu qabatu as keessa jiru jechuudha. Gooftaan macaasiima tokkoon gaalaa haala ishee bira argitanii wajjin rakkachuun hin jiru jechuudha kana booddee. Argitanii kanaasumarraa bushii ta'anii isheen gajjalaatti shadii argatte jechuudha. Akka durii keenya boonsisuun abeeraa naqqaaneerani. Kana gaalaga baay'ee isaa waan hin goonu amma steeppiin keenya garam deemaa jira isinitti fakkaate. Garam deemaa jira. Argitanii ture ijoollee biyya keenya. ይሰራሉ እንደዚህ ይላል ታዲያ አሁን እኔ ከተወደዳችሁ kuni amma gara affaanyi keenyatti deemaa jirra. Subscribe gochuun dagatinaa. Subscribe gochuudhaan walummaa gammachiisu. Akkamitti akka hiriira Oromoos akkamitti akka hojjetamu dubartii irratti dhiistanii laaluu sirrii qamaan goona. Ilaa kuni foonii. Kuni isa sila qindeessedha.
Merda. Mama lagi chưa? Diam. Oke. Dia apa? Itu udah kecil nih. Terus kita Amma gimana? Kuni imami dah. Timbal aku. Gimana tu lah. So, ada dia urgasa. Olah tu ngajar. Karena bas, oke, coba macam lah. Ada moya bermoya. Hey, kawan ini era apa? Apa ini kan tadi hebatnya ini harus tu dia dalam itu corona hanya mundur cabut buat cuma sedikit aja si bodoh syarti masih aktif bodoh masih ama bergerak ini ada mari dia akan berbalik aktif di syarti kalau ada itu dia ada mah nanti dia akan jadi bodoh hari ini tahun ini akan terjadi punya corona berada ada bisa kau kira cara ini amat bisa dibuat amma qullubbii jechuun shunkurtii sirriitti diimachuu qaba. Qullubbii diimaan kun sirriitti bishaachuu qaba. Maaliif yoo sirriitti hin bishaanne mi'aawu gosa sirii galee qabdi. Amma itti qadaanee kanatti qadaamee ramdi subscribe gochaatu okay amma ishee kana dosheetti deddeebi'an ishee kana dosheetti deebisnee kuni foon diimaa afaan nyaqiisa ofiikoo foon diimaa isaa muree waa shaak godhee akkasittiin maashiniidhaan patee akkasittiin bisheessi jechuudha kana ila lab godhanii liqimsu gochuu bicha biddeenis jira isaadha kamilu nyaata oromoo nyaata ijoollee oromoo ijoollee abbaa gadaa jechuudha seegalee tekke bolota jiru walii godhanii Sigamos. Amma gaa bishaateera kanatti mannaa jechuudha. Seegalee this is
ilaali argitee alaabaa Oromoo kan akkasii godhee qullubbiin seeneera kun amma jala dhaabsita jechuudha seenee maaliif abiddaan dhaamuu qabu baay'ee kanaafi amma maaltu itti godhama this is dhadhaa jedhama jechuudha dhadhaa Oromiyaa jechuudha so kanaaf dhadhaa kana akkasitti guddisnee itti goone sagarasitti immoo kan ijoolleeti isaan waan nyaatan baay'een isaanii akkasitti itti goone jechuudha kan ijoolleetis sinii garreera miti amma kunuma kaayyuu amma afaanii maal akka fakkaatu laaluu dandeessu jechuudha siree lafa godhisa subscribe gochaa jirtu afaanii keenya laala waan inni fakkaatu humna damti this is afani humna damti siree amma gaa bishaateera kanatti mannaa jechuudha siree this is ilaali argitee alaabaa Oromoo kan akkasii godhee qullubbiin seeneera kun bro maal jedhama siin afaanii jedhama maal jettaan uummata Oromooti nyaata eenyuti kan subscribe godhaa YouTube keenya subscribe godhaa YouTube keenya inta bal amma fanyii amma kucukuca kana fita meedada itu kucukuca cuu bebis kucukuca nerada akkas godhameetu akkas godhamee men om din var för varmt måste jag vara men det här kan vi kotta si yoyo det där ska äta och ni ska äta det här starka ja, det är jättestarkt det är röd, den här röda och gröna och sen den här lobby och sen kotta och röd kulubbi och det där orange kulubbi alla de där och ja och excuse me, I have to do something. Sifa, das mal zu expectativa. Sí. Sifa. Det kan bli starkt för mig. Det kan bli Yo, Sena, chile. Sena, Julita. Nej, inga laser. Nej, mamma bara sitta. Mamma. Ja. Nej, för mamma ska inte på skottar. Ja. Sena, flytta Jag då. måste sitta där, mamma ska sitta där. Pappa ska sitta där. Jag ska sitta. Just låter den där kolla.
Sih kayak kesemua. Yalla. Allah Akbar kan. Yalla jalkaba bismillah bismillah jalkaba. Kasih tu sikit bukan dengar. Sah. Ya. Oh ini licin. Sikit. Kasih mama, oke? Ya. Ega, amma kau cara. Kami tinggal kamu kau cara kasih gua metu. Jangan pintu tidak sih. Gua dah. Kasih gua nama. Subscribe button ni katanya ada. Bayar nama mana? Hari ini